namni kamiyyuu ka'ee gaafa barreessu gaafa nu arrabsu gaafa maqaan ta'inuu kennu ija dimeeffannee nama sana ilaaluun barbaanne waan guddaadha kun guddina inni yaanu yaada shi dogongora garuu namni yaada isaa ibsachuudhaaf carraa argachuu waan guddaadha kanaaf qabsoofnu waan ta'eef jechuudha garuu kan yaadamuu qabu namoonni akkasii kun gaafa jarri waa'ee kee akka barbaadan dubbatan inni kaanis dubbachuu mirga akka qabu immoo amanuu qabu an dubbachuu hin danda'a an arrabsuu hin danda'a an yaada koo ibsachuu hin danda'a ati garuu ibsachuu hin dandeessu taanaan kun farra dimokiraasii yaadni kamiyyuu haa ba'u haa barraa'u haa dubbatamu yaadni isa faallessu isa mormu jiraannaan garuu inni kaan dhaggeeffachuudhaaf qophaa'aa ta'uu qaba rafuu hin dandeessu nama jibbite halkan gubachaa bultaan bakka namichi hin jirretti inni isin argu haala keessa jirtu hin beeku ati garuu gubachaa bulte kana keessaa ba'uu qabna nama jibbuuf waan gadhee ta'e yaaduuf sammuu keenya balleessuu hin qabnu yeroo keenya balleessuu hin qabnu nuti maal goona nama jaallanna nuti maal goona nama hammanna nuti maal goona amma dandeenyu nama gargaara namoonni nu jibban jiraachuu akka malan garuu hin beenna addunyaan kun akkas waan ta'eef yeroo namoonni si jibban gadi buute jibba keessa oogalte dirree isaan irra taphachaa jirta jechuudha dirree waraanaa jijjiiru kan jennu kanaaf namoonni ajandaa bocanii ka'anii dirree itti waraanuu qabdan kana gaafa jedhan isa dhiisnee achirraa ol baanee dubbii ilaaluun barbaachisa gaafa bokkaan roobu allaattiin simbirroon kan samiirra jiru hundi lafatti dhokatu barbaada bokkaan roobaa waan jiruuf bokkaa sana keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef godoo barbaaddatu risa duwwaatu burqaa bokkaa sana darbee ol ba'a duumessa jiru kutee ol ba'eetu bokkaa gadi ilaala gaafa bokkaan dhaabbatu deebi'ee samitti akka warra kaanii makateetu bali'uu jalqaba jechuudha nuti akka isaa ta'uu qabna maal goona rakkoon gaafa uumamu burqaa isaa dabarree ol baaneetu gadi dubbicha ilaalla malee gadi buunee dhoqqee bukaa jiru sana keessatti dhoqqee bukeessuun diinaaf haala mijeessuudha diinnis kan barbaadu gaafa bokkaa roobu gaafa rakkoon uumamu fagaattee deemuu dhiistee achi keessatti boocitee akka dhoqqee si balleessuudhaaf sunnaan malu sunnaan ta'u dirree waraanaa sun kan koomiti ani hin qopheessine yaada koomiteetteetu irraa fagaattee ilaalta.